Kabajamtoota daawwattoota keenyaa amma sa'aatiin waaree booddee isaa 10 ta'eeram oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaannee sin dhageessifna. Haaluma mootummaan qorannee to'annoo jala galchina malee to'annoo jala galchineen qorannu jedheen dargaggoo amansiisaan waggoota darbaniif qorannoo ciccimaa erga irratti geggeessaa tureen booda malaammaltummaa jaalalaadhaan yaada koo qalbii koo onnee koo hunda na saamtee qullaatti naambisteetti jechuudhaan guyyaa har'aa kana shamarree meetii kabbadee to'annoo isaa jala oolchee jira. Oduun to'annaa jala ooluu ishee akkuma dhagaameen namoonni baay'een helikoophiterii bicaa sanaan dhufti jedhanii eeganillee meetiin miinzolii fi addooyyawwan isheetiin marfamtee akka dhuftetu himama. Nama yakka amma kanaa sirratti hojjete akkamittiin kaatenaadhaan otuu harka ishee hin hidhiin fidda jedhamee gaaffii gaafatameen amansiisaan deebii yommuu kennu kaatenaan namtolchee poolisiitu furtuudhaan banaa cabuu danda'a baduu danda'a kanaafuu ani kaatenaa uumamaa kan hin cabne kan hin banne jaalalaan laphee ishee hidheen fide jechuudhaan deebii kennee jira. Dhimma kanarratti abbaan arangaa federaalaa gaazexeessitoota biyya keessaa biyya alaatiif gaaffiif deebii kennaniin gidiraan amansiisaa irratti raawwatamaa ture baay'ee waan ta'eef to'annoo jala ooluun ishee olaantummaa jaalalaa mirkaneessuuf ga'ee guddaa qaba jedhan. Gidirawwan akkamiitu qaqqabaa ture jedhanii gaaffii gaazexeessitoonni gaafataniif deebii yommuu kennan kanneen akka halkan hirriba dhabuu guyyaatti kaardii moobaayilii abbaa dhibbaa fixuu hojii dhiisee bakka isheen jirtutti marmaaruu otuu konkolaataa oofuu ishee wajjin chaatii gochuudhaan tiraafikaan adabamuu kompiitera bakka hojii irratti suura ishee iskiriin seeverii godhachuudhaan hoogganaadhaan qoratamu boorsaa fi wantoota biroo bakkuma taa'e hundatti irraanfatee ka'u kaaffee seenee otuma nyaateen dhugiin nyaadhee dhugee rasee kaffalee deemuuf kan kana fakkaatan akka ta'an dubbataniiru. Manni murtii gaa'elaa dhaddacha tokkoffaan yaarii ariifachiisaa guyyaa irraa taa'een badii shamarreen kun qaqqabsiiste guddaa ta'uu ragaadhaan waa mirkanaa'eef adabbiin kun ni barsiisa ni bashannansiisa ni gammachiisa jechuudhaan bakka maatiin gama lamaanii keessummoonni fi hiriyoonni isaanii argamanitti umurii guutuu amansiisaa wajjin akka jiraattu murteessee jira. Maatii ishee keessaa namoonni tokko yaada kennaniin murtoon kenname sirriif yeroo isaa kan eeggate ta'uu himanii namni yakka guddaa amma kana hojjete dhuguma gatiin akkasii isaaf mala jedhaniiru. Guyyaa har'aa kana haala kanaan to'annaa jala kan oolte meetiinis yaada kenniteen egaa erga murtaa'ee maal gochuu hin danda'a garuu armee qoofan ergaa qaba jetteetti ergaa ishees akka armaa gadiitti dhaabmatte. Ayyoolee ayyoo yada'ee andeemuuf ka'e bakka ciisa koo gumbii kaawwadhu nyaata irbaata koo dilbii kaawwadhu. Ayyoolee ayyoo yadeesse guddistee asiin nageesse aateetii mana na baase oolmaan kee garaa na raase jettee armi isheef dhaammatteetti. Egaa yaa amansiisaa koo maal ta'e mucaan kuni maaliif hin fuudhu dafee arriif gaafa baasuu malee kanarra maaltu afee jedhee otuun si komadhu waggaa 2 walakkaa kunoo si biratti argeegaa kanarra maalan shakkaa dargaggummaan kees afee ta'uuf jirta abbaa warraa biyya qixxa lamaanitti meetii fuute ka'arra. Ijaan agartan kunoo isinoo akka ragaatti firoonni amansiisaa hunduu chaa'oo bulaa nagaatti hoomaa dhiphatinaa fi bula jettanii agabu amansiisaan kana booda waan nyaatee dhuguun dhabu hiriyoonni isaa kaanis jajjabaadhaa yatiru si'achi boolee deemtanii piizaa nyaachuun hin jiru gaafa yasa yaaddanis manuma deebaa laalaa si'achi amansiisaadhaa fi kitifoof kittii guraagee miti shiroo meetiitu caalaa. Yaa amansiisaaf meetii silaa jireenya namaa waaqatu jalqabsiisa dhugaadhaan wal jaalladhaa maal nama dadhabsiisa dhugaadhaan wal jaalladhaa jaalalaan guguddadhaa yoo teessanis yoo kaatanis guyyaan wal dhungadhaa yoo dhimma qabaattanis jaalalaan wal ajajaa vaalentaayinsi deey immoo yeroo hunda kabajaa waamicha yoo deemtani inni gamana teenyaan ati gaman taayini nyaatas yommuu nyaattani erga dhumuudhaa ga'etti afaan waliin kaayina walii galaa jiraadhaa waanuma xinnoo ishee irratti dubbii guddaan dhaliinaa ollaa fi ganda keessaa jettee guurtanii manatti waliin galiinaa gaafa walitti dallantan immoo jedhaa hin deeminaa golaa fi diinqa keessaa dogoggorri yoo jiraate ifumaa walitti ifumaa wal sirreessaa
Ilaamee amansiisaa ko hangam yoo bubbuleeyyuu jaalalli dhuman ga'u akkuma irraa kana booris iskiriin seeveriin bilbila kee suuraa dhuma ishee ta'u. Ilaamee yaameetii ko yoo inni manaa ba'e tekistiidhaanis bilbilaadhaanis nagaadhumatti dhaami amansiisa hin jedhiiniiti booris akkuma irraa kana ameekoo jedhii waami. Akka cirracha galaanaa qoraa baay'adhaa jedhe kun eebba faa waaqaati. Gonkumaan dhagayinaa isa jarroo deessitu waa'ee karoora maatii. Ijoollee lama malee dhalchiinaa inni jedhu gatiin qabu hundisa maal 20 yoo dhalchitan isa sinii guddisa. Maaliif lama dhalchitu maal michiitu sin qabee Oromoon baay'ee dhalchee waan nyaachisu yoom dhabe. Guddatanii baratanii rakkoo uummata keenyaaf akka nuuf fidan fala hanga dandeessanitti dhalchaa ilmaaf intala. Seenaaf duudhaa abbootii kan deebistu bakkeedha. Uummata Oromoo biratti dhala jechuun warqeedha. Gammachuuf kolfa malee in arginaa mimmaanii horaa baay'adhaa ta'a warra durbaaf ilmaanii guddadhaa damee baasaa kallattii hundumattuu iji amaan sillaalte xirqam jettee hagubattu. Bultiif jaalalli keessan dhaawurgaa wakka shittoo kan dhoksaatti si namattummoo hidhiinshaa ta'u cittoo. Bonaaf ganna lalisaa ta'a andoodee kormaa sammuun diina keessanii aanaanna wakka gommaa wanti nyaattanii dhugdan siniifaa ta'u sifaa abidda manarraa ta'a gamaa gamanatti faa. Bonaaf gannan beela'inaa dilbii jireenyaa nyaadhaa haadhaaf qadaada ta'aa waliigalteen jiraadhaa dallaan keessan dhameessa balballi keessan jabbii dhala seenaa kabajuu siniifaa laatu rabbii. Gaga, amin. Kanibata, amin. Torada gaga, amin. Kansenata, amin. Marga kabada, amin. Marga lalisa, amin. Wanada kenya, amin. Upa parisa, amin. Umri derada, amin. Wajin jirada, amin.